Rutan akka Kanaadaa hin deemne abbaan Abrish dubbatee jira. Har'a araaramanii Ruutaa fi Abrish shamaa akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam isaati kana geessanii aan obboleettiin koo san nagaa kootii isin akkam jirtu fayyaa keessanii. Har'a immoo viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Hundumti keessaniyyuu subscribe live gochuun dagatina viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti yoo ilaaltan waan baay'ee irraa hubattu isiniin jedha. Egaa warroonni aga ammaatti viidiyoo koo subscribe naaf gochaa yaada garagaraa jabaadhu seenaa nan jechaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a immoo Ruutaa fi Abrish isiniif qabadhee dhufee jira. Isas immoo maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma kanaan dura Ruutaa fi Abrish wal dhabanii turanii namoonni gidduu jaalala keessatti egaa namoota sadaffaa galchuun gaa'ela keessatti hin ulfaata. Isaan gidduu garuu namoonni baay'een galaa turan walitti araarsuudhaaf egaa kan gargar nama baasus nama kan nama wajjinis walitti nama araarsus nama dhugaa kaalee baay'ee tokko gammade garuu diraamayyuu haa ta'uyyuu malee wanta tokko chaadha nama wal jaalatu gaafa ordofaa turte yeroo wal dhaban hin jira mitiire. Ani garuu baay'ee tokko gammade isiniin jedha. Egaa kaleessa dheengadda akkuma laalaa turtan warroonni kanaan dura ordofaa turtanii Ruutaa fi Abrish wal dhabanii jiranii jireenya isaanillee ishiinillee sin barbaadu jireenya mataa ka'ee gali jetteeni turte innillee ishii jedhee ishiinillee isa aarsuudhaaf illachuun ijoolleen lama wal jaalatti garuu xiiqiin jireenya nama diiga kan jedha san hin jira mitiiree isaan lamaan iyyuu xiiqii qabatanii wal dhabaa turanii. Har'a garuu abbaan Abrish baadiyyaadhaa dhufee buttaa jiraacha achii dhufee walitti araarsee Ruutaan akka Kanaadaa inni hin deemne itti dubbatee ture. Egaa namni yoo wal dhabeeyyuu booddeesaa walitti araaramanii baay'ee tokko das nama jedhu dhugaa waaqayyo viidiyoo aga dhumaatti yoo laaltan viidiyoo xiqqoo as gubbaa isiniif godha wantoota baay'ee irraa hubattu jechaadha. Egaa jireenya keessatti wal dhabdiin hin jira garuu abdii kutuu hin danda'amu isiniin jedha. Maaliif namni wal dhabuu waanuma jiru garuu deebii akka walitti araaramuu beekamaadha isiniin jedha. Egaa Ruutaan illee Kanaadaa piroosesii jammartee jirti. Abbaan Abrish garuu hin deemtu asumatti mucaa koo wajjin jijjiiramtu jedheeni dhoowwee jira. Egaa viidiyoo sanirraa wantoota baay'ee hubattu jedheen abdadha. Dhugaa dubbachuuf ani miira gammachuu tokkotti natti dhaga'ama. Isinis akka namoonni jechaadha Ruutaa fi Abrish waliin jaalatan hin dhabamtan jedheen hasaabaa yeroo namoonni baay'een gidduu galaa turan sanillee jireenyi isaanii diigame namoonni dhiphachaa fi turtan jiraachuu maaltu jedhee viidiyoo kana isiniif dalagee warroonni akka kootii jalqabaa kaastanii ordofaa turtanii. Egaa isheen garuu Ruutaan ani araaramuu nan araarama garuu waraqata tikeetii xumuradhe sila ta'eef nan deema jennaan abbaan Abrish hin deemtu intala kooyi dura nagaa buusii dura walii galtee caalaa jedhee innis dhoowwee ture nagaan bu'eera. Kanaan booda jaalala keessan waliin dhandhamadhaa isiniin jedha. Dhugaa rabbi akka itti isaan dasna jedhan ijoolleen kun jechaadha. Ammayyuu waaqayyo jaalala dhuma hin qabne isiniif haa kennu isiniin jedha. Akkuma namni walitti buusaa dirqama jechaadha. Egaa jireenya keessatti nama sadaffaa hiriyaa keessa wajjin wal loltanii yoo wal dhabdanii ofuma keessaniif karaa keessa xumuradhaa. Nama sadaffaa gaafa galee akkas jettee gidduu keessa waan galuuf iyyuu
isaan garuu namoonni isaan gidduu galanii wantoota garaa jechaa turtan sun har'a isaan araaramanii turanii akkuma warroonni duratti tsiggee fi daaninis isaan gidduu galanii jireenya isaanii baxabbataa turan dhiifama gaafatanii ture. Abrish lee lukatti gadi kufee Ruutaa dhiifama gaafattee Ruutan boossee ishinis garaa qulqulluudhaan dhiifama waliif godhanii jiru. Isiniin jedhaa viidiyoon immoo viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatu waaqa erga dhuma viidiyoo dhumaa dhageeffadhaa. Isiniin jedhaa baay'ee wantoota baay'ee sarrachaadha. Amma mimmaan qabachuutu hin geessani viidiyoo kana aga dhumaatti ilaalaa agara viidiyoo itti dabarraa nagaannaa tura amma viidiyoo تسفى بيتي تفى لبين تجنك كنت لو ما يتلا ويمسكن فتاري يا وسطنا ينا ستين برو افكاري مداك من عيتو وداك مدراك تسفى بيتي تفى لبين تجنك كنت لو ما يتلا ويمسكن فتاري يا وسطنا ينا ستين برو افكاري معناك ناون معناك سبتال مداك من عيتو